Kanaadaa keessa magaazii naqatteedha kana bultiti. Sigale amma immoo maal jetti gara jaarsa kiyya waliin jiraatu barbaada salphinni bakka salphinni kaamaal godha salphinni gaabbiin fuudhu jaarsa kiyya waliin jiraatu barbaada nagalcha gara jaarsa kiyya na deebisa ani jaarsa kiyyaan gara bayee jiraachuu hin danda'u warra musliimaa baay'ee sin ajaa'ibe amantaa musliimaa keessa baay'ee amantaa musliimaa keessa dhufi hudduu nama agarsiisi ka jedhu jira amantaa biraa irraa dhufte maalii biraa irraa dhufte hay amantaa kiristaanaa keessa ka hudduu nama agarsiisi jedhu jira amantaa kiristaanaa keessa ka hudduu nama agarsiisu jedhu amantaa kiristaanaa keessa yoo amantaa musliimaa seente hudduu nama agarsiisi ka jedhu jira ka akkas jedhu jira yaaduu fi miira keessa gala kiristaana meeqa miira keessa galaa oola oromoo meeqa miira keessa galaa oola hay waan akkana nurraa dhaaba amantaa keessan kana warri musliimaa bakka isin hin beeknetti isin arge si nuyyuu bakka isin eeyne si agarre bakka ati ammoo bakka isin nun eeyneemi nuti ammoo bakka isin eeyne si agarreeyye bakka ati hudduu nama agarsiiftaa miti qaama keetuu miti fuula keetuu nama biraatti agarsiiftatti isin agarre hay amantaa kiristaana keessa ka hudduu agarsiisi jedhu hin jiru amantaa musliimaa keessa ka hudduu agarsiisi jedhu hin jiru hay amantaa ta'e nama qaaballeessaa raayyuu bar hudduu agarsiisi namuyyuu amantaa biraa keessaa dhufe asitti gaafa hudduu agarsiisi amantaa biraa irraa dhufte hin tuqina amantaa kiristaana ta'e amantaa musliimaa ta'e tokkoma abbaan waan hordofu rabbitu irraa gaafata amantaa kiristaana ta'e amantaa musliimaa wanna itti amantu kalaas eega itti amante siif amantaa ta'eeti dhagatti amani mukatti amani fardatti amani harretti amani lukkutti amani amantaa ta'eeti kalaas si kabajamuu qabdi kan irraa si gaafatu rabbi yoo danda'e sitti himu karaan sun sirrii miti jedhee sitti himuudha malee ittiin si arrabsuun qabu amantaa kiristaana keessa gaafateettu fakkeenya amantaa kiristaana keessa yoo ta'etti hudduu agarsiisi jedha amantaan kiristaana jira kenna ijoolleen kiristaana warra jala jirtan amantaan kiristaana hudduu nama agarsiisi jedha hin jedha ka musliimaallee akkas hin jedhu hudduu nama agarsiisi hin jedhu كيف وانا كان كده وند شك والجلا يتني هدو والجلا قبضني amantaa biraa keessaa dhufte hay amantaa kiristaana keessa taa'ee hudduu nama agarsiisi ka jedhu hin jiru amantaa musliimaa keessa hin jiru ufiitti itti dhaqattee jechuu odoon musliima ta'uu baadhee jedhaa jirti mujattiin jedhan laayivii banatanii deemachi deebi mee akkasi dhiifnu argina oromoodhaati yoo achi deebitellee hudduu boonii eeggabba jenneetu maasoo hinachuu nama beeynu agarraan hudduu ebaluu gabba jenneetu maasoo hinachuu waay hay dantaa mataa keetii amante malee dantaa ummata musliimaa amante dantaa mataa keetii ibiddarraa uf bituuf karaa jahannamirraa uf bituuf amante jechuudha soo kanaaf gizee hunda amantaa keessaas baate amantaa biraa seente amantaan hundaafuu amantaan kabaja qaba amantaan hin daldalina yoo hudduun dhufte waa'ee amantaa yoo wanni biraa dhufe waa'ee amantaa kana dhiiftanii isin waa'ee amantaatiin maa daldalta lafa kaaya mucattiin baalaydee hudduu agarsiifte baalaydee hudduu agarsiifte haala qee dhumate dubbiit maaltu amantaa geesse jaartii sheekaati jaartii ustaazaati hudduu jalaalaalan sin fedhu jetteen seenaa tana naa wayya jetteen har'a ammoo maal jetti oromoo na gargaaraan jaarsa kiyya waliin jiraachuu barbaada wani warri musliimaa bakka isin hin eeynetti isin arge hin dadde waa hunda gatee maalii gatee akkas ta'ee maalii gate hoy nutuyyuu asii deemi qaadii qoree bira dhaqee hudduu agarsiisiin jedhe nuti warri musliimaa hudduu agarsiisiin jenne hay hudduu agarsiisiin jenne nuti warri musliimaa jennee nuti warri kiristaanaa hudduu agarsiisee achi keessa seenisiin jedhe deema amantaa musliimaa keessa dhaqee hudduu agarsiisiin jedhe dantaa mataa keetiiti jechuu maal waanuma amantaa kana wali shuk gootan gidee hunda dhugaa walitti himaa jiraa daachi bushtii hulla dhugaa rabbi waan nama aarsuu jechuu gabbaate kalaas hin jenne jechuu amantaan musliimaa ka hudduu agarsiisee hin jiru amantaan kiristaanaa ka hudduu agarsiisee hin jiru paayipalii irralleen agartu jechuu sigale soo kanaaf amantaa walitti laaqina namni baa ufii baala gate mataa ufiitiif namni durriyoome mataa ufiitiif ka qajeelellee mataa ufiitiif ka karaa rabbii deemellee mataa ufiitiif ka karaa amantaa biraa deemellee mataa ufiitiif dhumatee jira jechuu kanaaf ammoo sabamtanii ergamaa wayitii waraabe asli duubaan jira hafarsa duubaan jira warri arsii akkasii harargeen dammaqa barri sun dabre barri arusiin akkana jette arsiin akkana jette harargeetti ergite harargee dammaqaa jedhan sun dabre habiibi hudduu fi dantaayisii argisiif nuti harargeen obboleeyyen oromoo kutaa kamiifuu obboleeyyen hudduu isii irraa harargeen masuulaa miti hay يا ربي ورد على أمانتا براك إسعد دفت اللي سلبسي يا ربي يو قجيل سلبسي ما هالقونا نوت
Dantaa galfatu didde. Galfadhu yoo ishee katatte mallaqa dheengadde si gargaarree si galchine dhee Mubaarak Musammaa fide amma Mubaarak Musammaa siin dura gargaarree jara kana waliif finnaa jennaan intaloon gabbaatee maal jette? Ani hin barbaadu. Anuu nama gargaara sa'aatii kanatti. Anuu nama gargaara itti sa'aatii kanatti. Har'a immoo maal jetti? Yaa Oromoo yoo rakkatan rakkannee dhugaa hima. Sigalee nama fayyaa hin qabne, nama morma hin qabne, nama hudduu hin qabne, nama monnoo hin qabne nutti fidina dhaabbata hin qabne. Yoo rakkatan yoo kaleen isin dhukkube, yoo mataan isin dhukkube koota isin gargaara. Amma immoo gabbaate ani jaarsa kiyyatti galuu barbaada akka musliimni na godhee miti jaarsi kiyya nan ganne jette. Eenyu si gargaara ree? Ishii nu arrabsaa nuti nu arrabsaa si gargaarra. Si arrabsaa nu arrabsaa si gargaarra. Akka isin nagootanii miti, akka isin maalii nagootanii miti jaarsi kiyya nan ganne. Si hagatu hin jenne nullee huddu gasi baye jenne malee jaarsi si hagatu hin dubbanne nuti. Waa'ee jaarsi kee si gatu si dhiisu hin dubbanne. Hudduun ta'e gabbaate jenne nuti. Si galee dhumate dubbii ciroo dhumatte warri arare. Dubbii ciroo dhumte. Hudduun ta'e gabbaate. Dhumate kala hallaqe. Hayi. Maal girgirrii uumatan amma immoo waan tokko dhagayan. Ijoolleen baalee agaarfaa tuqaa jirtan hudduun isinirraa cittu. Maal baalee agaarfatti afaan bantan? Dulloonni biyya Arabaa kana ufuma sadaqaa barsiiftanii ijoolleen wallahi likki takka ammoo an baalee taate malee odoo nama biraa taate muka itti cabsitu jedhaan. Amma baalee agaarfaan nama jabaa. Nama ijoolleen sikkoo mandoo asirraa qabdu keessa jabaa. Garuu dullattiin takka gadi baate maayatti baalee yoo giiftii sii kennu baate maal fiddu? Bushti giiftii isaatiif arrabsama. Wallahi gizee takka nama aarsa. Kadhaa barsiiftanii ijoollee akka hin dalaganne mana madaamiitii yaaftanii warri biyya faranjii kunillee gaafa jarri isin arrabsite sukkaara nutti hin kaasina nu lubburraa isin jaalanna giiftii nuu kennitanii nuu kennu baattanii I don't care. Anamma baalee wallahi ni jaaladha. Waan naa kennee waan guddaa naa godhee miti. Sigalee waan guddaa naa godhee miti. Garuu gaafa ammoo dulloonni takka gadi baatee ijoollee ta'e warra giiftara kana asirraa galchitu iluu ariitan maayin gosti faamilii deemte dulloota kadhaan rabbii asirraa osoo dalagattu na ala abu shaklak illi wajahak illi quuma arabni maal jedhe beektaa gaafa mammaaku dulloota biyya arabaa kan keessaaf warri Dubaay kun baddani baddan wallaahi warri Dubaay kun baddan rabbii dhageeffadhu warri arabaa maal jedhaan beektaa هذا هرم كبيرة من الجد دقدق قبيل هذا حرام عليه يوقف الوجه الناس هذا أربني قديم ما كوجه يوقف هذا كبيرة شيبة توقفها على وجه الناس إيه قافت شيكات إنما نربسنا هاي لقرب بدبتو فيكتو إنما عارف dulloonni suuraan isii hoggaa 20 tokko hoggaa kun hoggaa 3 moo 4 akkanumatti suuraa biraatu ka'uun beekne akkamitti nama arrabsiti akkamitti baalee arrabsiti bush farfar dak baalee nuti baalee waan godhuufi miti ni jaalanna bakka akka namummaa isaa jabbummaa isaa jaalanna maal abbaa keessanii afaan tibbantan bushti